lakkoofsi isaanii akka 500 ta'u dhaabbanni godaantota idila addunyaa guyyaa har'aa ibsa baasee namoota lubbuun darbanii fi gadda guddaan nutti dhagahame maatii fi firootan isaaniitiif jajjabina hawwina jedha UNHCR. UNHCR akka gabaasetti lakkoofsichi akka dabaluu malus beeksiseera. Namoonni du'an ammaaf akka addan baafanne UNHCR beeksiseera. Dabalataan lammiileen Itoophiyaa guyyoota afuriif hiriira mormiirra magaalaa guddoo biyyattii sanaa dhaabbata baqattoota idila addunyaa fuulleeviitti hiriira ba'uun mormii dhageessisaa jiru. Namoonni lammiilee keenya kana ajjeesan itti gaafatama fudhachuu fi kanneen hafan gara biyyaatti akka nu deebisu mootummaan dhaabbata baqattoota idila addunyaa mootummaan Itoophiyaa jechuun hiriira ba'anii guyyaa afuriif itti fufanii jiru. Lammiileen magaalaa sanaa har'a dubbifne tokko akka jedhanitti gara biyya keenyaatti galuu feena biyya kanatti lammiileen keenya dararaa hamaa saaxilamanii jiru jechuun gabaaseera. Itti dabaluun UNHCR sababuu kanaan wal qabatee gaafii deebii guyyaa kaleessaa BBC waliin taasise irratti UNHCR lammiilee Itoophiyaa Yaman jiran gara biyyaatti galchuu fi kanneen hafanis kan yaalarra jiran akka yaalsisaa jirus beeksiseera. Lammiileen guyyaa kaleessaa qofa biyya Yaman magaalaa sanaatti sirni owwaalcha isaanii gaggeeffame lammiilee 44 jedha dhaabbanni baqattoota idil addunyaa. Haa ta'u akka lammiileen Oromoo magaalaa sanaa jedhanutti lammiileen guyyaa kaleessaa sirni owwaalcha isaanii gaggeeffame 44 akka caaluu fi mootummaan ni soba jechuun balaaleffataa jiru. Dabalataan lammiileen idda dhalataa Itoophiyaa ta'an baay'inaan akka gara Jibuutii irraa gara Yamanitti ce'aa jiran kunis rakkoo adda addaatiif akka saaxilamaa jiran dhagahamee jira. Dhaabbanni baqattoota idila addunyaa Yaman keessatti lolli bara 2015 hanga bara 2021 itti fufee lammiileen baqattoota idda dhaloota Itoophiyaa ta'an miidhaa hamaaf saaxilamaa jiru jechuudhaan gabaaseera. Koronaa fi Dajanee Xaafaa dabalatee guyyoota 12 hospitaala erga turanii booda guyyaa har'aa gara mana hidhaa Qaallittiitti deebi'uun isaanii dhagahameera. Gama biraatiinis daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa filannoo bara kanaa keessaa paartileen siyaasaa Oromoo lama ba'uun isaanii ijoo dubbii torbanii ta'ee ture. Paartiin badhaadhinaa gama isaatiin akka jedhetti sababni filannoo keessaa jara baasuu hin jiru jechuun Dr. Biqilaa Horrisoo torban lama dura gaafii deebii BBC waliin taasisaniin heeraniiru.